Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon Ameen. Maatiiwwan Kiristoos Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos kan isin jaallatu, ijoolleen haadha keenya dubaroo Maariyaamii, nagaa Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkam jirtu. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u jennee akka galateeffannuuf hanga yoonaatti kan nu eege, kan nu tikse, akka cubbuuf akka balleessaa keenyaa osoo hin ta'in dhiifama isaa, jaalala isaa, arjummaa isaa nuuf baay'isee hanga yeroo kanaatti kan nu eege Waaqayyo Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Egaa akka fedhaaf eeyyama Waaqayyootti guyyaa har'aa kan nuun wajjin ilaallu waa'ee mana kiristaanaa ta'a jechuudha. Mana kiristaanaa maaliif deemnaa? Mana kiristaanaa keessatti eenyuuf sagadnaa? Mana kiristaanaa maaliif dhungannaa? Maaliif mallatteeffanna isa jedhu akka fedhaaf eeyyama Waaqayyootti kan wajjin ilaallu ta'a. Waaqayyoo nu gidduutti argamee akka nu barsiisu, iccitiisaa akka nu hiiku fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa akka mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti yeroo waa'ee mana kiristaanaa haasofnu waa'ee qaamota sadii yookaan waa'ee sadii haasofna jechuudha. Inni tokkoffaan walitti qabama kiristaanotaa yookaan tokkummaa kiristaanotaati mana kiristaanaa kan jedhamu. Lammaffaa irratti namni dhuunfaan, amanaan dhuunfaa tokko mana kiristaanaa jedhama yookaan bultoo Waaqayyoo jedhamee ni waamama. Sadaffaa irratti gamoon mana kiristaanaa kiristaanonni walitti qabamanii kan keessatti Waaqayyoon waaqeffatan, kan keessatti Waaqayyoof sagadan, isaaf ulfina kan keessatti dhiyeessan mana kiristaanaa jedhamee ni waamama jechuudha. Kanaaf tokkoffaa irratti walitti qabama kiristaanotaa gaafa jennu Wangeela Maatewos boqonnaa 18 lakkoofsa 17 irratti namni tokko yoo balleessee qofaa kee ta'ii gorsii, sana booddee nama tokko qabadhuu gorsii. Sadaffaa irratti gara mana kiristaanaatti geessiitii mana kiristaanaatti himii. Mana kiristaanaa hin dhaga'u yoo ta'e akka alagaa fi akka qaraxxuutti isa lakkaa'ii jedha. Kanaaf sanarratti mana kiristaanaatti himi kan inni jedhame walitti qabama kiristaanotaa yookaan tokkummaa kiristaanotaatti geessi kan jedhu jechuudha. Lammaffaa irratti kiristaanni tokko mana kiristaanaa yookaan bultoo Waaqayyoo kan Waaqayyoo keessatti kabajamu, ulfinni Waaqayyoo kan keessatti dubbatamu, daandii Waaqayyoo kan keessatti lallabamu namni tokko keessi isaa mana qulqullummaa jedhamee ni waamama. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 19 irratti akkana jedha. Foon keessan Waaqayyoo irraa kan fudhattan isin irra bulee kan jiraatu Hafuura Qulqulluuf mana qulqullummaa akka ta'e hin beektaniyo jedhee nutti dubbata Waaqayyoo jechuudha. Kanaaf namni tokko keessi isaa bultoo Hafuura Qulqulluu, bultoo Waaqayyoo kan Waaqayyoo keessatti kabajamu, ulfinni Waaqayyoo kan keessatti dubbatamu akka ta'e nutti hima. Sana qofaa miti. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irratti mana qulqullummaa Waaqayyoo kan diigu Waaqayyoo immoo isa ni diiga. Mana qulqullummaa Waaqayyoo waan ta'eef manni qulqullummaa Waaqayyoo sunis isin mataa keessanidha jedha. Kanaaf mana qulqullummaa Waaqayyoo kan diigu Waaqayyoo isa diiga. Manni qulqullummaa kan jedhame sunis immoo isin mataa keessanidha. Kanaaf bultoo Waaqayyoo, bultoo Hafuura Qulqulluu ni jedhama mana kiristaanaa jedhamee ni waamama. Sadaffaa irratti iddoo murtaa'ee gamoo mana kiristaanaa kan kiristaanonni keessatti Waaqayyoon galateeffatan, kan kiristaanonni keessatti Waaqayyoof aarsaa dhiyeessan, kan kiristaanonni walitti qabamanii Waaqayyoof galata iddoo isaan itti dhiyeessan mana kiristaanaa jedhamee ni waamama jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa iddoo sadiitti qoodamee akkuma ilaalle ta'a jechuudha. Yeroo akkas jennu mana qulqullummaa keessatti qofa Waaqayyoo murtaa'ee ni jiraata isa jedhu qalbeeffachuun yookaan hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma abbaan keenya Daawit dubbatu Waaqayyoo iddoo hundumaa jira. Gara samiitti yoon ol ba'ee ati achi jirta. Gara lafaattis yoon gadi bu'ee lafa jalas yoon deemee bishaan keessas yoon deemee ati iddoo hundumaa jirta. Yaa Waaqayyoo iddoo ati hin jirre eessa jira jedhee abbaan keenya Daawit Waaqayyoon galateeffatee macaafa qulqulluu irratti ni arganna. Kanaaf mana qulqullummaa yeroo jennu Waaqayyo mana qulqullummaa sana qofaa keessatti daanga'ee jira jechuu akka hin taane hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Seera ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 8 irratti
ani isaan gidduu akkan jiraadhuuf isaan godoo qulqullaa anaaf haa ijaaranii jedhee Waaqayyo uummata Israa'elitti karaa Museetiin yeroo dubbatu ni arganna jechuudha. Kanaaf isaan gidduutti argamee akkan isaan eebbisuuf isaan godoo qulqullaa yookaan mana kiristaanaa naaf haa ijaaranii jedhee Waaqayyo karaa Musee Israa'elootatti yeroo inni dubbatu ni argina jechuudha. Kana qofaa miti mootii Salomooniin Waaqayyo mana qulqullummaa akka ijaaru isaaf eeyyamee sana keessa immoo Waaqayyo akka bulee akka uummata eebbisu tokkoffaa moototaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irratti bara Israa'eloonni bittaa Fara'oon jalaa ba'anii waggaa 480 booddee mootiin Solomoon mootii Israa'el ta'ee erga muudamee waggaa 4 booddee ji'a Ziif jedhamutti Solomoon Waaqayyoof mana qulqullummaa ijaaruu ni eegale jedhee manni qulqullummaa bultoo Waaqayyoo addummaatti iddoo Waaqayyoo isaaf galanni dhiyaatu addummaatti kiristaanonni mana sanatti argamanii Waaqayyoof iddoo isaanitti aarsaa fi sagada dhiyeessan waaqeffannaa dhiyeessan akka ta'e nutti hima macaafni qulqulluu jechuudha. Kana qofaa miti kakuu haaraa keessatti tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti mana Waaqayyoo akkamitti jiraachuun akka malu akka beektuuf siifan barreessaa manni kiristaanaa utubaa fi bu'uura dhugaa mana Waaqayyoo jiraataati jedha. Utubaa fi bu'uura dhugaa mana Waaqayyoo jiraataati manni qulqullummaa jedhee qulqulluun Phaawulos barataa isaa Xiimotewosiif ergaa erge irratti manni kiristaanaa manni qulqullummaa gamoo mana kiristaanaa addummaatti walitti qabamni kiristaanotaa achi keessa akka ta'uu malu kiristaanonni tokkummaatti walitti qabamanii Waaqayyoof akka isaan aarsaaf galata waaqeffannaa dhiyeessuu akka isaaniif malu wangeelli yookaan macaafni qulqulluu kaayee ni arganna jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa akkaataa kanatti hiikama yoo ta'e maaliif mana kiristaanaa deemna isa jedhu xiqqoo ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Mana kiristaanaa kan nuun deemnu Waaqayyo iddoo hundumaatti hin argamu jennee osoo hin taane tokkoffaa amantii nuun yookaan kaka'umsa nuun mana Waaqayyoo yookaan gara Waaqayyoo daandii Waaqayyootti kaka'umsa nuun qabnu agarsiisuuf amantaa nuun Waaqayyoo irratti qabnu agarsiisuuf Waaqayyoos immoo akkuma kakuu moofaa keessatti Museedhaaf ajaje mana qulqullummaa naa ijaarii akkan sanatti argamee mana qulqullummaa sanatti argamee akkan uummata koo eebbisuuf waan jedheef nutis immoo addummaatti iddoo waan qulqullummaan yookaan wantoonni qulqulluu ta'an iddootti argaman hojiiwwan qulqulluu iddootti hojjetaman aarsaan Waaqayyoof iddootti dhiyaatu galanni Waaqayyoof iddootti dhiyaatutti addummaatti amantiidhaan Waaqayyoo akka argannu amannee gara mana kiristaanaatti deemna jechuudha. Waaqayyoo kaka'umsa keenya yookaan amantii keenya jabina keenya cimina keenya agarsiisuudhaaf Waaqayyoos immoo sana ni barbaada waan ta'eef cimina amantii keenya ilaaluu barbaada waan ta'eef sanaaf addummaatti gara mana kiristaanaatti adeemna jechuudha. Kanaaf yoo gara mana kiristaanaatti deemnee maaliif mana kiristaanaa qofatti sagadna maaliif mallatteeffanna isa jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waaqayyoof mana kiristaanaa qofaa keessatti isaaf sagadna miti. Iddoo mijateetti iddoo Waaqayyoof malutti iddoo qulqullaa'e hundumaatti iddoo qophaa'e hundumaatti Waaqayyoof sagada dhiyeessuun ni mala garuu addummaatti iddoo aarsaan dhiyaatutti Waaqayyoof galata ni dhiyeessina jechuudha. Kanaaf yeroo mana qulqullummaatti sagadnu gamoo sanaaf sagadna osoo hin taane gamoo sana keessa bulee kan jiraatu maqaa Waaqayyootiif sagadna jechuudha. Taabota mana kiristaanaa keessa jiru irratti jilbi hundumtuu Waaqayyoof haa sagadu yookaan Iyesuus Kiristoosiif haa sagadu jedhee irratti barraa'eera waan ta'eef mana kiristaanaa keessatti yeroo sagadnu maqaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiif sagadna maqaa Waaqayyoof sagadna ulfina Waaqayyoof jilbeenfanna jechuudha. Gamoo sana garuu gamootti Waaqayyoof aarsaa dhiyaatu waan ta'eef gamoo sana ni kabajna gamoo sana keessatti Waaqayyoon ni waaqeffannaa jechuudha. Kanaaf faarfannaa faaruu Daawit 29 lakkoofsa 2 irratti ulfina maqaa isaatiif ta'u Waaqayyoof dhiyeessaa bakka qulqullummaatti Waaqayyoof sagadaa jedha. Kanaaf
bakki qulqullummaa jedhame sun mana kiristaanaa addummaatti waaqayyoof sagannii dhiyaatudha jechuudha. Akkuma abbaan keenya Daawit jedhu bakka qulqullummaatti waaqayyoof sagadaa waan jedhuuf nutis kan nuun sagannu waaqayyoodhaaf maqaa waaqayyoodhaafidha jechuudha. Tokkoffaa Moototaa boqonnaa 9 lakkoofsa 3 irrattis waaqayyoos jedhee mana qulqullummaa ati ijaarte kana qulqulleesseera, ijni koo fi lapheen koo baroota hundumaa achi ni jiraatu jedhee Solomoonitti waaqayyo mana qulqullummaa keessa yeroo hundumaa akka inni jiraatu, baroota hundumaa mana qulqullummaa keessa akka inni jiraatu, iji isaa lapheen isaa mana qulqullummaa keessa akka inni ta'e waaqayyo nuuf kaa'ee ni argina jechuudha. Kanaaf mana kiristaanaa keessatti kan nuun sagadnu waaqayyoofidha, kan nuun aarsaa dhiyeessinu waaqayyoofidha jechuudha. Kanaaf kana hubachuun akka kiristaana ortodoksii tokkotti kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa itti aansinee kan nuun ilaallu egaa mana kiristaanaatti deemuun maal akka ta'e maaliif akka ta'e ilaalleerra. Sagadnis mana kiristaanaa keessatti waaqayyoof akka ta'e ilaalleerra. Mana kiristaanaa hoo maaliif dhunganna? Kiristaanni tokko yeroo mana kiristaanaa deemu mana kiristaanaa dhungatee jilbeenfatee sagadeetu gara mana kiristaanaatti yookaan gara gamoo sanaatti seenaa jechuudha. Kanaaf maaliif dhunganna yeroo jennee ilaallu balbala karaa lamaanii kiristaanni tokko asiinis karaa bitaas karaa mirgaas balbala karaa lamaanii dhungateetu gara mana kiristaanaatti seena. Sun fakkeenyummaan isaa fakkeenyummaa Yoosefiif Niqoodimoosidha jechuudha. Manni kiristaanaa kana fakkeenyummaa isaa kiristaanotatti barsiiftee ibsitee namoonni yookaan kiristaanonni gara mana kiristaanaa yeroo deemanii bitaaf mirgaan balbala mana kiristaanaa akka isaan dhungatan ni taasifti manni kiristaanaa seera isheetti jechuudha. Sun Yoosefiif Niqoodimoos gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga fooniin boqotee booddee Yoosefiif Niqoodimoos eeyyama mootii sanarraa argataniin foonsaa fannoo irraa buusanii gara awwaalaatti awwaalaniiru waan ta'eef foonsaa yookaan qaama isaa dhiiga isaatiin qulqullaa'e dhiiga isaatiin kabajame sana dhiiga isaa dhangala'e sana Yoosefiif Niqoodimoos qaqqabaniiru waan ta'eef sana yaadanneetu mana kiristaanaa dhunganna jechuudha. Kan biraa manni kiristaanaa qaama Kiristoosidha jechuudha. Qaama Kiristoosidha. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 23 irratti akkuma Kiristoos mana kiristaanaa ishee qaama isaa taateef mataa ishee akkasumas fayyisaa ishees ta'e. Kiristoos mana kiristaanaatiif mataa isheeti. Manni kiristaanaa immoo Kiristoosiif qaama isaati jechuudha. Kanaaf qaama Kiristoos kan ta'e sana qaama gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa dhugaa kan ta'e mana kiristaanaa yeroo dhungannu qaama Kiristoos akka dhungannetti amannee gamoo mana kiristaanaa yookaan balbala mana kiristaanaa dhunganna akka nama amantii qabuutti akka nama Kiristoosiin hordofuutti qaama Kiristoos akka dhunganneetti qaama Kiristoos akka qaqqabneetti amannee sana dhunganna. Qaama keenyattis immoo indibanna gamoo mana kiristaanaa qaama keenyatti indibanna suni qaama Kiristoos waan ta'eef amantiidhaan sana goona jechuudha. Kanaaf kana qofaa miti iddoo adda addaa taanee iddoo adda addaa teenyee konkolaataa keessa teenyee ta'uu danda'a, fageenya irra teenyee ta'uu danda'a. Yeroo mana kiristaanaa arginetti kiristaanni ortodoksii kamiyyuu mana kiristaanaatti ni mallatteeffata jechuudha. Kun maaliif ta'e yeroo jennu egaa manni kiristaanaa isheen lafarraa Yerusaalem ishee samiirraa nu yaadachiisti. Yerusaalem ishee samiirraa nutti agarsiisti waan ta'eef kiristaanni tokko yeroo mana kiristaanaatti deemu nagaan siif haa ta'u qulqulleettii mana kiristaanaa fakkaattii Yerusaalem ishee samiirraa jedheetu harkasaa bifa fannootiin godhee mallatteeffatee iddoo deemu hundumaatti kadhannaa godhata jechuudha. Mana kiristaanaa yeroo arginu Yerusaalem ishee samiirraa ishee kiristaanni kamiyyuu abdiidhaan eeggatu bara baraan Kiristoos duukaa Kiristoos waliin galateeffannaadhaan Kiristoos wajjin iddootti jiraatamu Yerusaalem ishee samiirraa yaadnee fageenya irratti abdiidhaan Yerusaalem isheen samiirraa abdiidhaan yaada keenya keessa fageenya irra jirti waan ta'eef sana kan ifatti nutti agarsiistu
mootummaa waaqayyoo ishee lafarraa mana kiristaanaati jechuudha. Kanaaf mana kiristaanaa ishee lafarraa yeroo ilaallu Yerusaalem ishee abdiidhaan eeggannu bara baraan keessa jiraanna waaqayyoon achitti ni galateeffanna jennee kan nuun abdannu Yerusaalem ishee samiirraa yaadanneetu Yerusaalem ishee samiirraa ija abdiidhaan ilaalleetu jechuudha. Kanaaf manni kiristaanni tokko addummaatti Kiristoosiin argachuudhaaf amantiidhaan iddoo sana deemeetu waaqayyoof sagada, waaqayyoof aarsaa dhiyeessa, waaqayyoon ni galateeffata jechuudha. Kiristaanni kamiyyuu yeroo sagadu mana kiristaanaa iddoo qulqullummaa sana keessatti sagadu iyyuu malee sagarni waaqeffannaan waaqayyoodhaaf kan dhiyaatu akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana hubannee akka itti jiraannu waaqayyo nu haa gargaaru. Kan nu barsiise, kan nu gorse waaqayyoof galanni ulfinni guddaan haa ta'u. Galanni waaqayyoof haa ta'u.